Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Video tiyatana nabe heddu birana ga okay please. Waa tokko dubbachuu dhufe maalidha innis kaleessa galgala mana mubaarak musammaatti gargaarsi akka godhamaa ture nin dhagee jechuudha. Maalidha jennaani booniyyee galchinaa ustaazatti booniyyee galchinaa kanaaf gargaarsi haa godhamuufi jedhamee ture jechuudha. Bakka kanarratti wanni isiniin jedhu tokko agadhumaan dhaggeeffadha please obsaan jechuudha. Anaa fi abbaa manaa kiyyaa argachuu waliin arganne waliin jiraachuu hin dandeenyu. Dhabne immoo gargar bahuu hin dandeenyu. Siniif galee wanni anaa fi isa waliin jiraachisuu danda'u kan immoo wanti wal nu argisiisuu danda'u inni tokko jaalala qofa jechuudha. Jaalalli nu gidduu jiraanna gargaaramuu batee wanni tokko illee nu gidduutti uumamu hin jiru jechuudha. Garuu maasni fakkaate aniif inni yeroo ammaa kanatti anis dalagataa jira inni illee fayyaa qaba nagaa qaba nama dalagatuu danda'udha. Yeroo ammaa kanatti gargaarsi nama waan nu barbaachisu natti fakkaatu jechuudha. Namoonni gargaaramuu barbaadan hedduu jirani. Kanaaf nuti yeroo ammaa kanatti yeroo fayyaa qabnu kanatti yeroo dalagachuu dandeenyu kanatti gargaarsa nama nu barbaachisu. So gaafa nu barbaachisu dhufuu danda'a. Gaaf sana rakkoon qabu garuu amma kanatti gargaarsa nama never in barbaannu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo ani abbaa manaa kiyyarraa siniif galee jireenyi jechuudha. Jireenyi bu'aa bahii hedduu qaba. Nama tokko faana jiraachuudhaaf maallaqa qofa miti kan si barbaachisu. Yookaan immoo waan keessa jiraattu waan ittiin jiraachuu qofa miti kan si barbaachisu. Bu'aa bahii hedduudha qaba. Jireenyi mataa isaaniitu maqaan isaatu jireenyaa jechuudha. Kanaaf jenna ani amma maallaqa argadhee maallaqa waliif guurtanii isa bira nagalchuu hin dandeessan. Yookaan immoo maallaqa immoo dhabee isarraa fagaachuu hin danda'u yoo jaalalli nu gidduu jiraate jechuudha. Garuu maalidha namni jireenya isaa keessatti waan fooyyeffatu qabaachuu danda'a, waan sirreeffatu qabaachuu danda'a, yookaan immoo yeroo walitti dhufeenya barbaachisu keessatti walitti dhufuu danda'a. Garuu immoo inni immoo amma kana galfachuun barbaada, ammuma kana naaf ta'uu qaba, waan kana naaf godha ka jedhoo ta'e jireenyi jaalalti obsa barbaada, waan hundayyuu obsa barbaada, tasgabbii barbaada, waan hundayyuu jechuudha. Kanaaf waan kana asumatti akka dhaabdanii walumaan galatti yeroo ammaa kanatti gargaarsi nu hin barbaachisu. Nuti nama hojjetee jiraatudha. Nama ofii miti namaafiyyuu nama ta'uudha beektanii nuti jechuudha. Anis dalagataan jira innillee dalagataa jira jechuudha. Siniif galee kanaaf namni gargaaramuu qabu nama tokkoffaa nama hojjetachuu hin dandeenye nama fayyaa hin qabnee fi nama humna isaatiin hojjetee jiraachuu hin dandeenyetu gargaaramuu qaba. Nuti immoo humna keenyaan hojjennee jiraachuu ni dandeenya. Wama fedhee hojjennee jiraachuu ni dandeenya. Rakkinaa hagasiillee hin qabnu. Siniif galee akkasi. Kanaadhaaf jennaan dhiifama naaf godha. Waan kana ani maqaa kiyyaan akka waan kun godhamu hin barbaadu. Maqaa kiyyaan booniyyeen galchina jettanii waan kana akka gootan hin barbaadu. Ani galuu taanaan arra kan boru tikeetti muradhee galuu hin danda'a. Garuu immoo maaltu shii dhorkee galuu kana kan jedhamu hin danda'amu. Namni wanti isa dhorku waa hedduu jira. Siniif galee namni dhimma mataasaa qaba. Yeroo kam akka galu, yeroo kam akka gaa'ela ijaarrachuu danda'u, yeroo kam akka gaa'elatti seenuu qabu, yeroo kam akka jaarsa isaa wajjin jaarsaaf jaartii wal argachuu danda'a. Kuni dhimma dhuunfaa keenyaati malee dhimma hawaasaa miti. Kanaaf maaltu shii dhorkee maaliif hin galtu galuu qabdi. Wanti galuu na dhorku dirqama maallaqa qofa miti. Siniif galee wanni hedduun jiraachuu danda'a. Kanaadhaaf jenna waan kana asumatti akka naa dhaabdanii isiniin jedha. Please ani waan akkana kanan barbaadu dalagataan jira. Kanaaf jenna no mee namoonni kamiyyuu jechuudha wanti har'a mana madaamii keessa isin bulchaa jiru maalidha? Sababa maallaqa dhabaa, sababa jireenyi wal isin qixxaachuu dhabuuti malee sababa waan biraan maaltu jira? Wallaahi billaahi booniyyee ustaaza kana hin jaallatta taanaan osoo inni godoo tokko qabaate godoo sana keessa galtee wajjin jiraatta. Garuu rakkoo ati qabdu rabbi tokkichi qofaa naa beeku. Mee namni jaallatanii koshii na miicaartu, jaallatanii shintibeetii miicaartu. Wanti nama jaallatanirraa halkan takka adda isin bulchaa jiru sanuu yaadaan dhiphachaa yoomin galaa yoomin bultii jaaradhaa yoomin ilma godhadha yoomin guddifadhaa wanti bultii keessaniif nama jaallatanirraa adda isin bulchi halkan tokkotti maallaqaa jechuudha. Namni jaallatee shintibeetii miicaaru hin jiru bari maallaqa dhabeeti. So carraan kun argamee nama jaallattuun wal ga'i nama jaallattuun wal argi yeroo siin jedhamu hin barbaadu jechuu jirta.
mee namumti kamiyyuu wanti guyyaa takka nama jaallatan irraa adda isin bulchaa jiru maalidha? Jireenyi koshinaa keessaa jireenya taanaan jiraachaa irra eessa dhannaa maal goonaa gaaffii ofitti ta'aati dirqama of qabneetu koshinaa keessa jiraachaa jirra jechuudha. Isheen garuu ammatti galuunis nan barbaachisu maallaqis nan barbaachisu. Anamma akka ustaaziin ishee jaallatu kanatti akka ustaaziin hedduu tokko ishee fedhu kanatti hagamta akka booniyyeen fedhaa jirti gaaffii keessa nagalchaa jira jechuudha. Maaliif ustaaziif deeggarsa goonaa rakkoo isaanii furraa bultii isaanii haa uffatan jedhee karaa TikTokii viidiyoo 2 wayii jedheen ture jechuudha. Viidiyoo sana namoonni hedduun jaallatanii sheer godhanii jiran jechuudha. Laayikii godhanii jiran jechuudha. Akkasuma namoonni akka kodu dubbatan ni jiru. Ustaaza deeggaruuf namni booniyyee galchuuf fedha guddoo qaba ture jechuudha. Silaa booniyyeen torban tokko lama booddee abbaa manaa ishee jireenya eegaltee jirti jechuudha. Garuu isheen kanarra hin jirtu. Rakkoo ishee ani beekaa hin jiru. Yoo ustaaza kanaaf jaalala hin qabdu ta'e bakka hin qabduuf ta'e itti mi'irraa yeroo irratti hin gubini. Wanta namni takka hojii qaba jechuudha ustaazi kun. Hojii mataa isaatii qaba diin barsiisaa jira. Namni takka waa barsiisuuf sammuunsa tasgabbaa'uu qaba jechuudha. Nama tasgabbii qabutu waa nama barsiisa. Akka kanatti amma galgala ustaaziin dubbatee jira. Ani sadarkaa ijoolleeyyuu barsiisuu dadhabuurra jira jedhanii turan. Kana jechuun namni takka nama jaallatu yeroo wal dhabu nyaata dhugaatiin illee ittiin tolu, nama naasa'uun illee ittiin tolu, waa dubbisuu fi namatti dubbachuun namaaf hin mijaa'u jechuudha. So kanaaf ani miira keessan galee dhiifamallee naaf godhaadha. Sagalee ustaazii caalee sagalee haadha isaanii gaafa nagee dhingedde TikTok irratti nan boo'e jechuudha. Maaliif osoo qabaatanii osoo tarii maatiin isaanii waa qabaate yookiin immoo osoo ustaazimti kun waa qabaatee jedhee bultii isaa kana inni uffata laata sababa harka qalleeyyummaa sababa waa dhabuuf jecha alaalarratti nikaa godhatee kunoo gidduu isaanii namni seenee walolli seenee jireenyi isaanii jireenya miidiyaa irraa ta'ee jechuudha. Kanatti natti dhagahamnaan dhingedde TikTok irratti illee boo'ee agargaaru sagantaa qabaa illee jedheen ture jechuudha. Mubaarak illee galgala sagantaa qabnaaf jedhee yaada booniyyee irraa fuunee sagantaa gargaarsaa qabnaa jedhan. Isheen immoo maal jettee ani gargaarsa sin barbaadu sa'aatiin itti galus ana beekaa jechuu jirti. Amma booniyyeen akkasitti ustaaza kana jaallachaa jirti. Haga inni isheef lubbuu dhabaa jiru lubbuu dhabaaf jirti. Ani wallaahi billaahi jechuudha. Osoo silaa wanti hundinaaf kan mijaatu taate maallaqni itti waamjeeffadhu osoo jiraatte ilaarra kanan tikkeetti kutaate qaxxadee karaa gorra bu'ee galaa jechuudha. Sigalee maaliif namni takka maatii isaa arguu barbaada nama jaallatu arguu barbaada jechuudha. Garuu jireenya koshinaa keessaa shintibeetii miicaa jirru kuni lafa dhannu dhabiisa. Lafa itti saantiba tokko lama arginu waan dhabneef mataa keenya garboomsine koshinaa keessa ta'aa jirra. Jireenya miti jireenya koshinaa keessa. So namni takka akkuma isheen jette jaalalatu murteessaadha. Maallaqa caalii jaalalatu murteessaadha. Yoo jaalala waliif hin qabaatin, yoo haga ustaazin ishee jaallatu, isheen jaalala ustaazii hin qabaatin maafi faayidaa kasaaraadha jechuudha. So kanaaf namoonni booniyyee dubbistan ni jirtu. Yoo isheen fedha qabaatte nin gala wanta rakkoo ta'e nuu furaa yoo isheen kan jettu taate kan yaadi irraa fuudhame sila sagantaan gargaarsaa qabamuuf ture jechuudha. Eeda galgala namni hedduun dubbatee irratti walii galamee sa'aatiin guyyaa sagantaa gargaarsaaf itti qabamu yeroo ga'etti booniyyeen nun barbaachisu jettee jirti jechuudha. Ani booniyyeen maa jette jechaa hin jiru. Garuu obboleetti xiyya qaalii anis irraa dubbatullee hin fedhu. Namoonni hedduun jecha siin jedhanii jiru, si qeeqanis jiru, si xiqqeessuufis yaalanii jiru. Jecha namaa uumaatti hin fudhatin. Anis yoo miiraanaasa yookaan viidiyoo kiyya argitu ta'e natti hin qabamin. Garuu obboleessa dhiiraa ni qabda miti dhiira takka hin miidhin hin daraarin. Jaalala isaa hin qabdu taanaan wallaahi meeqatamiitu garee keessaa bu'aaf jechuudha. Meeqatamiitu yaa rabbi bultii inni booniyyee jini jaarrate kana diigi ustaaza kana naaf taasisi meeqatamii jira jechuudha. Dhalaan habiibti bultii nagaa dhabdee nama dhugaan jaallatu dhabdee bo'u jirtu rabbitti halkalleelii sagaddee yaa rabbi bultii naa kenni yaa rabbi dhiira nagaa naa kenni jettee imimmaan ishee bu'aa jirtu rabbiin tarii sagalee warra sanaa dhaga'uuf si dogoggorsutti jira fakkaata. So kanaaf wanti koshinaa keessa na bulchumaa inni jaabar maallaqa so maallaqee argamnaan ati nama jaallattutti maagaluun sitti ulfaata. Gaaffii kiyya yoon dogoggore dhiifama naaf godhaadha. Waan hin dogoggores hin qabu dubbii nagaan dubbadhe. Maaliif ustaaziin kun namni hunduu obboleessa dhiiraa qabna. Ilma dhiiraa takka akkasitti dararuun gaarii miti.
mee of ilaalisiin jechuun barbaada obboleettii kiyya. Galatooma baay'ee. Hedduun dhagahamee jira wallahi haalli itti deemaa jiru. Nuti shamarran waliigalli keenya wanti koshiinaa nama keessa oolchee nu bushu haalli nu mijatu dhabuurraan. Osoo haalli nu mijate har'a kana kutannee galla tikkeetti. Tokko immoo jechuudha haala si mijeessinaa koshiinaa keessaa baay'ee jireenya mataa keetii jiraadhu gaafa jiran guyyaan isaa sin geenye hin barbaadu jedha. Mee maal jettu kanarratti? Namoonni tokko yaa rabbi bultii nu kenni jedhanii halkan kaanii leelii kan sagadaa jirantu jiru. Tarii du'aa sanatu qeebalamuu jira fakkaata. Obboleettii keenya booniyyee. Har'a booda TikTok irratti viidiyoo waraabu har'a dubbinatti buusee jira kanuma qofa dhaggeeffadha. Wallahi billahi nama jaallatan irraa wanti halkan takka adda nama baasee nama bulchu haalli nama mijatu dhaba bichittiidha. Garuu osoo amma wanti nun ji'a mana namaa keessa teenyee guyyaa herreegaa oollu ji'a keessatti kanan godhaa gaafa akkasii kana mijeeffadha gaafa akkasii immoo nin galaa jechaa teenya. Jireenyi koshiinaa keessaa jireenya taanaan jiraachaa irra moo obboleettii tiyya namootatu halkan kaanii leelii sagaduu jiranii. Dhugumaan sin jira. Nama haga kana si jaallatuuf jaalala hin qabdu taanaan yeroo baay'ee gubuun si barbaachisu. Kan isa jaallatee boommoo meeqatu jira. Du'aayi namoota qeebalamuu jira wallaahi billaahi. Obboleettii tiyya sirraan beekuu hedduun si jaalladha. Waan si dukkanaa'e kana rabbiin siif haa ibsu habiibtii tiyyaan jireenyi magaaliin siif haa wallaahi. Eenyu jaarsa ofirraa halkan takka fagaatee buluu fedha. Jireenyaaf malee. Ji'atti maallaqa fuudhee walirraa kaa'aaf malee. Jireenya koshiinaa kiyyaafuu ayya. Amma jaarsa keessanii wanti isinii ga'u hin jiru wallaahi billaahi. Namoonni takka jaarsa kiyyaaf jecha maatii kiyya waggaa 3 dubbisiin jira kan jedhu jira. Maaltu akka jaarsa namaa ga'a? Jireenyi inni kan namatti taafu.